I came back again with new chapter. This is Abdurrahman Kesan from Kesan School of Language. Today we are going to learn when you don't understand what a foreigner said. Okay, when you don't understand what someone said. Okay, the expression that we may use to ask or to express that we did not understand what someone said. Okay, hadha talaalu deemnu yeroo namni hoyi keessummaa wayii ta'uu danda'a, namni biyya alaa ta'uu danda'a, faranjii wayii ta'uu danda'a, habashaas ta'uu danda'a, wanti inni jedhe sun nuuf hin galle, naaf hin galle karaa jennee ittiin ibsinu sana ilaallaa jechuudha. Wanti isaan jedhan sun yoo nuuf hin galle yookaan mootiyyuu hin hubanne naaf hin galle maal jette suuta dubbadhu ka jennu san jechuudha. Tartiiba isaatiin ilaallaa jechuudha. The first one is I don't understand. Okay, I don't understand. What did you say? Sinubanne ani nangalle wanne as jette maal jette. I don't understand. What did you say? Okay, could you repeat it? Aranaaf deebita jechuu dandeenya jechuudha. The first one is I don't understand. Okay. Oh no, I don't understand what it said. Okay. I don't understand. What did it say? Maal jette ani hubanne jechuudha. Okay. I don't understand. Maal jette yookaan mootiin could you repeat it? Aranaaf deebita maaloo jechuudha. Okay. Or would you repeat it? Aranaaf deebita jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. So the expression is here. You go maal jedha jechichi when you don't understand what a foreigner said. Namni haaraan tokko kan biyya alaa ta'uu danda'a, kan biyya keessasiif namni haaraan foreigner ka jennu nama alaati. Namni alaa keessummaan tokko yoo wanna inni jedhe sana ati understanding goone hin hubanne jechuudha. Maal akka jennu I don't understand. Ani hin hubanne jechuudha. Naaf hin galle jechuudha. Other one is I can't understand. Hin hubanne jechuudha kunillee hin hubanne naaf hin galle jechuudha. I can't understand. Could you repeat it? Irra deebuu dandeessaa jechuudha. I can't hear you. Sin dhageenye. Sorry, I can't hear you. Pardon me. Can you repeat it? Or could you repeat it? Irra deebita maalo. I can't hear you. Sin dhageenye. Bilbilaan isuu danda'a. Hello. Sorry, I can't hear you. Could you repeat it? Sin dhageenye jechuudha. I can't hear you. Hin dhageenye. Irra naaf deebita oguu jechuudha barbaade. Could you repeat it? Okay. What did you say? Etc. The other one is please speak more slowly. Okay, speak more slowly. Maalo suuta dubbadhu jechuudha. Maal jechuudha kun hin hubanne jechuudha. Okay, please speak more slowly. Maalo suuta dubbadhu jechuudha. Suuta dubbadhu suuta naaf ibsi jechuudha. The other one is could you please speak slowly? Could you please speak slowly? Suuta dubbadhu maalo jechuudha. Suuta dubbadhu suuta naan dubbadhu jechuudha. Oh, the last one. Could you please speak slower? I mean that louder. Fakkeenyaaf kana yoo dhageenye. I can't hear you. Could you please speak louder? Sagalee kee ol kaastee dubbachuu dandeessaa jechuudha. Sagalee kaasee dubbadhu maaloo jechuudha. I can't hear you. Sin dhageenye? Please. Or could you please speak louder? Sagalee kee ol kaastee dubbachuu dandeessaa. Sababni isaa sin dhageenye yeroo jenne itti fayyadamnu jechuudha. So these all expressions are very useful when we want to express that we did not understand what someone said. Okay, yeroo wanna nam tokko nuun jedhe hin hubanne yookaan hin dhageenye taate karaa ittiin deebisnee hin dhageenye yookaan mootiyyuu hin hubanne yookaan mootiyyuu naan galle yookaan mootiyyuu suuta dubbadhu yookaan mootiyyuu sagalee kee ol kaasii dubbadhu karaalee ittiin jennu kanniini jechuudha. Please, it is useful expressions. Use it.